Ashama harka fuunee daawwattoota aannolee Global Media oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isinitti himu Antolchaa Huseen. Abaa'oon qaama ce'umsaa fi abaa'oon tokkoomee walitti makaman waliigalteen kunis hoteela Giyoonitti raawwatameera. Haydureewwan jaarmiyaalee lamaanii obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ibsa kennaniin walitti makamuun paartilee lamaanii tokkummaa Oromoo cimsuuf ga'ee guddaa qabaata jedhaniiru. Jaarmiyaaleen lamaan jaarmiyaa tokko jalatti deebi'anii qabsaa'uuf murteessaniirus jedhameera. Jaarmiyaalee siyaasaa kaayyoo wal fakkaataa qaban biroo waliin hojjechuu fi walitti makamuufis qophii ta'uu hogganoonni jaarmiyaalee lameenii dubbatan. Ministeerri boba'aa fi albuudaa dhaabbilee torba waliin waliigaltee waggaa 3 mallatteessee bal'ina isaa kinooti. Ministeerri boba'aa fi albuudaa dhaabbilee adda addaa torba waliin waliigaltee albuuda qorachuu fi barbaaduu dandeessuu walii mallatteessuun beekameera. Ogeessi ol'aanaan kominikeeshinii ministeerichaa obbo Kiros Alamaayyoo akka dhaabbilee waliigaletti mallatteessuun kunneen dhaabbilee biyya keessaa fi biyya alaa ta'uu ibsaniiru. Waliigaltichas kan mallatteessan waggoota 3 ta'us kan ibsan yoo ta'u, dhaabbileen kunniinis hojii barbaacha albuuda warqee sibiilaa fi sibiilaa kan ta'an kanneen akka pooteeshiyeemii, dhakaa kasalaa fi albuudota kana fakkaatan irratti hojjetan ta'uu obbo Kiros ibsaniiru. Dhaabbileen kunniinis naannolee Tigraay, Afaarii fi Amaaraa keessatti kan hojjetan yoo ta'u, lammiilee Itoophiyaa 138 carraa hojii ni uumuus jedhameera. Dhaabbileen hayyamaa kennameef kanneenis dandeettii kaapitaala gahaa kan qaban ta'uu fi ulaagaalee ga'umsaa kan darban ta'us ibsameera. Hojii isaanii ilaalamee bu'aa gaarii yoo buusan waliigalteen dabalataa kennamuu fi danda'as jedhaniiru obbo Kiros. Dhaabbileen kunniinis waliigaltee waggaa 3 mallatteessan kanaan birrii miiliyoona 90 baasii akka godhanis waajjirri ministeerichaa ibseera. Hojiileen dhaabbilichaan hojjetamanis waggaa waggaan daandii fi hojmaata labsii ministeerichaan kan gamagaman ta'uun ibsaniiru. Paartileen addawaa'ii wal shakkii jidduu isaanii jiru furuun tokkummaan waliin hojjechuun manni maree ibse. Manni marichaa paartilee obbolaa fi hoggansa gidduutti wal shakkii jiru furuun tokkummaa yaadaa fi gochaa fiduun haala danda'amu irratti mari'ateera. Jaatanii Abdii waan isinitti himu qaba. Paartileen morkattoota addawaa'ii wal shakkii gidduu isaanii jiru furuun tokkummaa waliin hojjechuu manni maree ibse. Manni marichaa paartileen obbolaa fi hoggansa gidduutti wal shakkii jiru furuun tokkummaa yaadaa fi gochaa fiduun haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Manni marichaa haala sochii dinagdee qabbanaa'ee ture fooyyessuun kuufamni sharafa alaa akka dabalu gochuuf hojii gaariin akka hojjetamaa ture ibseera. Haa ta'u malee hojii dhabdummaa, hanqina sharafa alaa fi kuufamni liqaa rakkoo guddaa ta'ee akka ture madaaleera. Hirmaannaa dargaggootaa cimsuu fi carraa hojii uumuuf yaalamus baay'inni rakkinnichaa irraa kan ka'e ammallee jijjiiramicha irraa akkaataa barbaadametti fayyadamoo hin taane jechuun madaalee akkaataa irratti hojjetamuu qabu kallattii kaa'eera. Dabalataan olaantummaa seeraa kabachiisuu, hanqina bulchiinsa gaarii furuu fi komii uummataa deebisuu akkasuma lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisanii qubachiisuuf rakkinnicha hundee irraa furuu irratti mari'atanii jiru. Dirree siyaasaa bal'isuu irrattis hojiin gaariin akka hojjetame madaalee siyaasaa biyyattiif waliigaltee waadaa paartilee mormitootaa waliin taasifame kabajamuu akka qabus ibsuu walgahii isaa guyyaa lammaffaa ture xumureera. Sirreeffamtoonni mana amala sirreessaa Qaallitti jiran ulaagaalee dhiifamaa guunnee osoo jirru dhiifamni nuuf godhamuu dhabee hafe. Kanaaf keessa deebiin nuuf laallamuu qaba jedhan. Bal'ina isaa akka itti aanutti isin biraan gaha. Sirreeffamtoonni ulaagaalee dhiifamaa guutan dhimmi isaanii ilaalamuu akka qabu gaafatan. Bara darbee ulaagaalee dhiifamaa idilee mootummaa taasiseen ulaagichi osoo guunnuu dhimmi keenya waan nuuf hin ilaalamneef dhimmi keenya seeraan nuuf ilaalamuu qaba jechuun sirreeffamtoonni mana amala sirreessaa Qaallitti keessatti to'annaa keessa jiran gaafataniiru. Lammiin kamiyyuu yakka hojjetee mana murtiitti yeroo irratti mirkanaa'ee adabbii hidhaa akka irratti murteeffamu ni beekama. Haaluma kanaan baroota darban yakkoota adda addaa hojjetaniiru jechuun lammiileen hedduun mana murtiitti mana amala sirreessaa galaniiru. Erga muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufanii as garuu lammiileen hedduun hidhaa gadi dhiifamaniiru. Bara darbee mootummaan fooyya'insa sirna haqaa irratti gaggeesseen wal qabatee dhiifama lammiilee 18,000 olii hidhaa keessaa bahaniiru. Ammas yakkoota garagaraan lammiileen hedduun mana murtii irratti murtaa'ee fi dhimmi isaanii kanneen adeemsa irra jiru manneen amala sirreessaa adda addaa keessatti argamu.
Kanneen keessaa mana amala sirreessaa Qaallittii keessatti hidhamtoonni 2,000 ol akka jiran ibsameera. Hidhamtoonni kunniinis naannolee adda addaa keessatti yeroon sirreeffamtootaaf dhiifama godhamaa jiraatus isaaniif garuu dhiifamni godhamaa fi an hin jirre ta'uu dubbatan. Itti gaafatamaan eegumsa ol aanaan bulchiinsa mana amala sirreessaa Qaallittii Koomaandar Takkaalataa gama isaaniin manni amala sirreessichaa sirreeffamoota amala to'annaa jala jiran hojii amala gaarii akka gonfatan gochuutti dabalatee sirreeffamtoota amala ulaagaalee dhiifamaa guutan maqaa isaanii addaan baasuun boordii dhiifamaaf akka ergaa jiran ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee wirtuu yaadannoo injifannoo Aduwaa ijaaruu fi injifannoo Aduwaa dhalootatti akka darbuuf wirtichi bifa godhambaatiin gurmaa'a. Wirtuun kunis magaalaa Finfinnee lafa Meedrook irraa deebifame naannoo Sinimaa Aduwaa jedhamee beekamutti ijaarama jedhameera. Mana amala sirreessaa naannawa magaalaa Gaambeellaatti walitti bu'iinsa uumameen sirreeffamtoonni fi shakkamtoonni 92 miliqanii ba'uun himame. Manni amala sirreessaa namoota miliqanii ba'an irratti hordoffii taasisaa jiraachuu ibseera. Ajajaan mana amala sirreessaa itti aanaa Inspektaraa Joon Omuud akka ibsanitti walitti bu'iinsichi kan mudate bishaan irratti. Waldhabbiin namoota lamaan babal'atee sirreeffamtooti fi shakkamtoonni 316 keessaa 92 miliqanii baaniiru. Yoo sirreeffamtoonni fi shakkamtoonni miliqanii humna nageenyaa ga'aan akka hin turre ibsaniiru. Walitti bu'iinsi uumameen miidhaan qaama salphaan namoota 3 qofarraa kan gahe yoo ta'u, yeroo ammaa humni nageenyaa naannoo fi federaalaa dabalamee tasgabbiin bu'aa jiraachuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Shaampiyoonii atileetiksii dargaggoota Afrikaa umrii waggaa 20 gadiitiin Alamituu Taarikuun kaleessa meetira 3,000 injifatte. Dorgommichi kaleessa Koodivaaritti eegaleera. Alamituun tokkoffaa bahuudhaan Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee argamsiifteetti. Fageenyichaan atileet Tsahaay Haayiluu ammoo meedaaliyaa maaldaa argamsiiseetti. Utaalcha lafarraa umrii waggaa 18 gadiitiin Sanbata Roobii meedaaliyaa meetii argamsiiftee jirti. Utaalcha lafarraa umrii waggaa 20 gadiitiin Ajuluu Aduulaa shanaffaa ba'uun xumurtee jirti. Meetira 1,500 Yuhuun Faantaahuu meedaaliyaa meetii argamsiiftee jirti. Gamtaan Afrikaa waraanni Suudaan aangoo ce'umsaa guyyaa 15 keessatti bulchiinsa siviliif dabarsee akka laatu beeksise. Manni maree ce'umsa raayyaa ittisa Suudaan kan yoo hin raawwanne gamticharraa qoqqobbii akka irra gahu hubachiiseera. Manni maree nageenya gamtaa Afrikaa waltajjii Finfinneetti gaggeesseen ce'umsi raayyaa ittisaan hoogganamu fedhii uummata Suudaan waan wal hin guunneef guutumaan guututti kan wal faalleessuudha jedheera. Waan kana ta'eef torbee 2 keessatti aangoo dabarsuu akka qabu manni maree nageenya gamtichaa beeksise. Manni hidhaa Bahreenitti argamu namoota shororkeessummaan himataman 139 akka hidhaman murteesse. 138 ammoo lammummaa Bahreen irraa mulqaniiru. Dabalata oduu kanaatiif jaatanii abdii waan isinitti himu qaba. Manni murtii Bahreenitti argamu namoota shororkeessummaan himataman 139 akka hidhaman murteessuun 138 ammoo lammummaan Bahreen irraa mulqamaniiru. Namoonni 69 murteen du'aa kan itti murtaa'e yommuu ta'u, kanneen biroo 3 hidhaan waggaa 3 hanga waggaa 7 itti murtaa'eera. Shakkamtoonni kunneen eegumsa warraaqsa Iraan waliin hidhata qabduun himannaa jedhuun kan to'annaa jala oolfaman yoo ta'u, namoonni 58 bakka hin jirretti adeemsi mana murtii kan raawwatame yommuu ta'u, namoonni lammummaan Bahreen irraa fudhataman ammoo dhimmi isaanii maal akka ta'uu danda'u hanga ammaa kan ibsame hin jiru. Manni murtiin olaanaan Bahreen namoota 169 Hizbollaa warra Bahreen jedhaman waliin hidhata qabu jechuun himannaa irratti banee hordofaa akka ture beeksisee jira.
Shakkamtoonni kunneen fanjiiwwan meeshaa waraanaa dhodhoohuu awwaaluudhaan yaalii ajjechaa taasisuudhaan meeshaalee mancaasuudhaan akkasuma meeshaalee waraanaa seeraan alaa daddabarsuudhaan himannaan kan irratti banamee ture. Oolmaa dhaddachaa kibxata darbeen shakkamtoota yeroo dhimaatiif himannaan irratti dhiyaate 139 murteen hidhaa kan irratti dabarse yommuu ta'u, shakkamtoonni 96 ta'an ammoo tokkoon isaanii hanga birrii 7,000 kanfaluu akka qaban murtaa'eera. Kanneen murteef dhiyaatan keessaa 138 kan ta'an oliyyannoo tokko malee lammummaan Behreen akka irraa mulqamuuf guutumaan guututti kan deeggaramu yommuu ta'u, namni tokko garuu murteen hidhaa qofti irratti darbeera. Akka labsiin mirga namoomaa idila addunyaatti garuu namni kamiyyuu garuu lammummaa argachuuf mirga guutuu kan qabu yommuu ta'u, haala kamiinuu lammummaan irraa mulqamuun akka hin danda'amnee fi gara biyya isaatti galuun akka danda'amu ka'a. Haaluma wal fakkaatuun bara 2018 keessa mootummaan Behreen namoota 8 irraa lammummaa isaanii mulquudhaan gara Iraanitti isaan ari'eera. Egaan hordoftoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee kanuma sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.